Ashamaa harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo akkam nagaa jirtanii. Akkuma beektan viidiyoo qopheessaa duraan ture. Viidiyoo qopheessuu irratti callisee maaliif filannoon tuni akka hin banne waa dubbattee takki onagtu isin gargaaraa, aba'ootu isin gargaaraa akka warra madira kana jeequmsettiin uumne jecha callisee garuu akkuma argaa jirtan mootummaan harka 99 mo'adhe jedheeti warra koongireesii fi taajabdoota argaa jirtanii ari'aa jira jechuudha. Xalayaan tiyya jabduun amma wanni dubbachuu barbaadu adda bilisummaa Oromoo ABO carraan takkitti tana qofa qabdan. Dhugaa rabbiitti wanni ABO jennee alaabaa teessan qabannee walii gaddeemuuf takka hin jirtu. Dhugaa isinitti himaani. Eenyu sodaata akka hin qabu dhugaa isinitti hima. Ummanni amma dhumaa jira. Carraan qabdan takkitti tana. Yoo akka mataa kiyyaa taate ani kanaan durallee dubbadhee jira koonyallee kas jirullee nu waamaatii gara qabsootti nuun deema. Jaarmayaan malee nam tokkotti deemee hin lolu. Yoo kaan ammoo akkuma dheengadda irra dabarre dheengadda gaafa barattoonni dheengadda achitti dhuman sammii amma waa takka hin goone durri takkallee ajjeefnee haa taatu jennee tumaan callifne carraa tanallee dabarsinaan ABO waan alaabaa qabattanii deemtaniif hin qabdanii qabsoo keessaa baane jedhaatii dubbadda ummatatti beeysa. Gara qabsootti ummanni dhumaa jira. ABO alaa qabnaa bosona keessaa qabnaa nu moggaa dhaabatteedhanii isin abdataa jiranii tarkaanfii yoo ka jiraattan taate hin jirra jedhaatii tarkaanfii fudhadhaa gara boodatti qabsoon gara dhukaasa deemaa jirti. Ummanni meeshaa tokko harkaan qabu qawwee takka harkaa hin qabu biyya keessa gara ummata namallee yoo ka barbaaddan taate kunoo qophiidha. Nuti bilbila ani yoo xiqqaate nama 300 harkaan qaba koottaa nu qopheessati gara qabsoo nuun deema. Tanuma dhaamu barbaada. Yookaan ammoo teettanii dibbimatumaa ooltanii lakkinu qabsaa'oodhaan nuti ABO'dhaan nu adda bilisummaa Oromootii woboo kijiba dubbii nutti tumu quufnee jirra. Amma gara qabsootti nuun deemaa kallattiini ummata akkatti ammoo dhumaa jiru afaan rasaas takkaan malatti mootummaan kun abdii isin qabatee bosona keessa ammaa woboon nu bira dhufa jedhee isin abdatu bira dhaabachuu baattanii waan maqaa himattaniif hin qabdanii alaabaa martanii keettanii baqattoota ofiin jedha. Tana dhaamsi kiyya kan itti dhaamu socho'aa gara qabsootti ummata moggaa dhaabadha. ABO ummanni isin abdata. Ummanni ABO bosona keessa jira ammaan dhaqqaba jedhee isin abdata. Ummata rasaasa dura dhaabataa jiru kana daddaffiin atattamaan dhaqqabaa isiniin jedha. Akka mataa kiyyaa taatu biyya alaa teettee waan argite dubbattanaan yoo jettan taate ani qophiidha kanaan durallee isiniin jedhe ammallee taanaan qophiidha. Gara qabsootti ummata moggaa dhaabadha. Kanaan booda maqaan keessanii lafaan ka'uu gantoota hattoota baqattoota biyya alaa jirtu ka abdii hin qabne gantuu jedhee ummanni illee isin jibbaa hin jibbamtanii amma deemaa gara qabsoo ummata wajjin dhaabadha. Geette yeroon dabarte yeroo hedduu dabarsine isin jedha haganuma dhaama. Uma xiqqoo dubbannee waan guddoo dalaguu barbaanna malee akkanaan dubbataa ooluun hin jiru. Anis akka mataa kiyyaatti yoo waan takka fudhattanii tarkaanfii takka hin fudhatin alaabaa teessee walitti maree achi kaahee harka isinirraa raaradha jechuudha. Homaa takka hin jiru qilleensuma gubbaa taatee isin abdadha. Ummanni illee akkas jedhee isin abdataa jira. Namnummaan dhibbi tokkollee akkamidha waraanni dhibbi takkallee akkamidha waraanuma dhibba takkallee akka mataa kiyyaatti bombiin uf dhoosii waan jettan uf dhoosan. Dhugaa rabbiitti nama nu jaaru dhabnee nama ammoo gara qabsootti nu deemu dhabnee namni tokkochi waa tokko bu'aan buusu jechaa fi amma ka ajiifatamu asirratti yoo ummata wajjin boruuf iftaan keessatti ABO yoo ummata wajjin dhaabatee ummata wajjin hin lolin akkasumatti yookaan yoo hin jiraanne taate himne hin jirreettanii hin jirtanii hin jirra. Hin jirraan keessan dalagaan haa argamu isiniin jedha haganuma dhaama waan xiqqoo dubbannee akkanumaan fandaatumuun hin ta'u baaltokkeen gubbatti kaan gubbatti dubbatuun dalagaa waa argisiisa. Jaalala ummataallee dhugaa rabbii yoo fi dhaaba ABO yoo amma socho'uu baattan takka ummanni isinirraa abdii kutatee bu'aa takka hin qabdan jedhanii waan maqaa keessan dhahin sirbaan waan isiniin sirbu hin qabu. Dhugaa isinitti manatti aartanii dhiiftanii tanaati ijjannoo fudhadhaa isiniin jedha. Ijjannoo fudhadhaa nagaa irratti.